tureef yaada guyyaa goototaa kanas kamaddisiise isa waan tureef haga amma sana ta'ee turuunsaa waan komatamu miti. Ammaan booda garuu ka biyyaa ka sabaa ta'ee jijjiiramee ka dhaaba tokko yookaan dhaaba biraa kan taane ka sabichaa guutuu akka ta'u irratti hojjechuun barbaachisaadha ka jedhuun qabaan. Amma guyyaa goototaa yeroo jedhamu warra shiniggaatti wareegame sana kan yaadatamu. Guyyaa goototaa yeroo jettan sinamma yeroo kabajjani gootota isaan kami kan guyyaan kuni eenyu hammata? Ilaa isaan gaafii warri shinniggatti dhume sunis isaan duras gootni ture. Isaan boodas gootni turan. Bakka garagaraatti wareegamaa turan. Wareegamaas jiru har'ayyuu. Kanaaf ani warra sana qofatti dhiphifnee kaa'uun qajeelaa natti hin fakkaatu. Ammaan booda hundaa'uu Oromoota cunqursaa diduu irratti bilisummaadhaaf jecha lubbuu isaanii dabarsan hundaa'uu daballee guyyaatti yaadannu yoo ta'e gaariidha. Qeerroo amma jirus dabalatee jechuudha. Amma gaa sin yeroo ammaa kanatti ilaaltanii hawwiin gootota isaan kaleessa keessattuu yeroo dukkanaa sana wareegamanii hawwiin isaanii sun ammam galma ga'e jettu akkuma sila ammaa tollee kaasuu jalqabdanii turtanii kan hafe sana galmaan ga'uudhaaf maaltu godhamu jira? Hawwiin isaanii bilisummaa Oromooti. Oromoon sabaa gadii ta'ee akkan hafne saba mirga isaa guutummaa qabaatu. Mirga isaa guutummaa qabaatee saboota biraa wajjin immoo hariiroo walqixxummaa irratti hundaa'e kan diriirfatu akka ta'u kan isaan manaa bahaniif sagantaa politikaa ifaa lafa kaa'ameetu sana irratti qabsaa'uuf otoo deemaniitu lubbuu isaanii dhabanii jaallan keenya. Akkuma reefuu jedhee amma qarqara bilisummaa geenyeerra. Waan ta'eefis qabsoon ulfaataan isa amma nu eegu kana. Bakka yaadamin irraa gufuun waan dhufu maluuf. Kanaaf akkuma kanaan dura ciniinnannee qabsoofnee qabsoo kana sadarkaatti guddisaa sabboonummaa Oromoof sadarkaatti guddisaa sadarkaa amma irra gahe kanarraa kaafnee of fuuldura furgaafnee federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessine sanaan Oromoon bilisummaansaa akka ani ilaalutti gaafa sana argamaan jedha. Meegaa amma wareegama kanas haa ta'u qabsoo yeroo sana godhamerraa keessattuu dhaloonni haaraan kuni maal irraa barata jettu sin? Jechuun dhaloonni har'aa haala irra wayyaa jalatti qabsaawaa jira. Maaliifan kana jedhaa? Haala uummanni Oromoo bahaa dhihatti kaabaa kibbatti tokkummaa walii baree, waliif dirmatee, waliif dhimmee, walii wajjin socho'u keessatti qabsaawaa jiran. Kana asiin ga'uufu wareegama baay'eetu kaffalame. Dura Oromoodhuma ati Oromoodha jennee amansiisuun yeroo fixe. Amma immoo Oromoodhaati jennee Oromoo amansiisuun hin barbaachisu. Oromoo ta'uusaa sabichi fudhateera. Sabboonummaan babal'ateera. Akkasis ta'ee gufuun qabsoo Oromoo dura jiru baay'eedha. Biyya kana keessa humnoonni bilisummaa Oromoo morman hin jiru. Kanaan duras agarree, kanaan duras qabsoofne, har'as qabsoo nu gaafata. Sadarkaa gaafa Afrikaatti humnoonni bilisummaa Oromoo sodaatan baay'eedha. Isaan kunis karaa danda'an hundaan gufuu ta'uudhaaf carraaqu. Kana hundaa'uu dammaqnee walquba qabaachifnee qabsoo keenya caalaa finiinsinee bakkaan ga'u irratti hojjechuudha. Dirqamni dhaloota amma jiru irra kan jiru. Egaa amma keessattuu yeroo hoogganoonni dhaabaa kun wareegamanii akka ammaa kana dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduminaan hin jiran. Amma gaa sadarkaa amma irra geenye kanatti qabsoo warri isaan dura jirus isaanis itti wareegaman sana galmaan ga'uuf dhaabbileen siyaasaa Oromoo
yeroo ammaa kana maal gochuutu irra jira jettu? An kanarratti baay'ee gaafatameera. Ani haala irra jirru keessatti dhaabonni Oromoo osoo tokkotti galaniin filadha. Danda'aman fakkaatu garuu. Yoo sun kan hin danda'amne ta'e immoo maaliif hin danda'amne obbo Leencoo? Haala politikaati. Politikaan namni fedhii aangoo barbaada politikaa akka seentu. Fedhii aangoo immoo qooddachuu namni hundi hin barbaadu. Aangoon yoo ati amma tokko fudhatte kan korraa hir'atu tan fudhadha. Kanaaf aangoo siyaasaa kana qabachuuf dhiifama naa godhaati yoo iddoo tokkotti walitti dhufanii jedhaniyyuu humna ta'anii aangoo siyaasaa fudhatu sana booda immoo addaan hirachuu danda'ama mitiire. Akka kanatti osoo yaadne rakkinni hin dhalatu ture. Har'umarraa waa hunda dhuunfatee jalqabuu barbaada. Obsa sanatti hin jiru. Kanaaf ani akka tamma jette kana kabaasu dhaaba tokkotti gallee gurmuu tokko taanee diinota tarreesse kana irra aannee bilisummaa Oromoo mirkaneessuudha. Yoo sun dadhabame immoo yoo xiqqaate qindoominni jabaan tokko gidduu isaanii jiraatee daangaan dantaan Oromoo itti tuqamu hin tuqamne adda bahee lafa kaa'amee gaafa sanarra namni tarkaanfattee dantaa Oromoo tuqa akkititti politikaa hojjechaa jirtu akka waliin jennutti seera baafannee seera ittiin politikaa taphannu. Yeroo maanoon tuqamu maanoo tuqxee waliin jechuu akka dandeenyu sabichis sana beekee maanoon yeroo kam hojjetame jedhee beekee akka walii wajjin qabsaa'an hawaa kanarrattis waan dandeenyu gumaachuudhaaf qophiidha. Gaariidha gaasi nama warra qabsaa'ota gameeyyii warra duratti hafan keessaa tokko hiriyoonni keessan hedduu wareegamaniiru sinamma hin jirtu. Kanaaf amma qaqqabdanii kana argu akkuma jettanii qarqara bilisummaa jira jettanii qarqara bilisummaa kana geessanii arguu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Gammachuun koo yoom sadarkaa olaanaa gahee gaafa sababa maaster pilaanii Finfinneetiif Oromiyaan guutuun socho'e. Namichi beegii jiru nama isa naannoo Shaggar lafa dhabuuf deemu sana hin agarre takkaa hin beeku. Namichi Baabbillee jiru qotee bulaa naannoo Finfinnee ka lafa dhabuuf deemu takkaan agarre. Garuu saba tokko saba keenya tuqamuuf deema. Tokkoon keenya tuquun hunda keenya tuquudha. Gaafa Oromoon jedhee akka nama tokkootti gaafa inni socho'e sana qabsoon keenya sadarkaa haaraa seenuu isaa hubadhee baay'ee gammadees. Ittiin an boones. Gaariidha obbo Leencoo baay'ee sin qabee sin hin dadhabsiisu. Gara kiyyaan fixee wanti hafe jettanii carraa kanatti fayyadamuudhaaf ni ergaa yoo qabaattanii daqiiqaa gabaaban sinii kenna. Guyyaa gootota qabsoo irratti wareegaman yaadannu kana guyyaa itti ofii keenyaafis wareegama barbaachisu hundaa kaffaluuf itti irbuu seennu akka ta'u hundi kana yaadatee qabsoon nu hafte kana ciniinnannee keessaa baanuu jabaadhaan jedha galatoom. Isinis galatoomaa obbo Leencoo Lataa yeroo sin barbaanne hundumaa sa'aatii kabajuudhanis daftanii argamuudhaan baay'ee nu gammachiisaa jirtu hedduu galatoomaan jedha. Irra deebi'anis baga guyyaa yaadannoo gootota Oromoo nagaan geessaniin jedha. Umurii dheeraa isiniif haa kennu. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ilaalchisuudhaanii turtii obbo Leencoo Lataa wajjin goone kanumaan xumurra. Sagantaan biraa itti fufuu amma ammaatti kan sin keessumsiise Dajanee Guutama gama teeknikaatiin UL Bal'inaatii fi Mohammad Eebbisoon wajjin turanii sagantaa biraatiin walitti deebina nagaan nu tura.